Kabajamoo maatii chaanalii kanaa oltanii bultanii akkam jirtu. Kanaan dura barnoota hedduu kan mata duree 400 ol ta'an irratti waa'ee daa'immanii, waa'ee haadholii yeroo ulfaa waan hedduu kaaseen barnoota hojjedheera. Har'as immoo mee barnoota tokko dhibee daa'immanis ta'e nama umurii kamii hubuu danda'u kan finnisa jedhu yookaan bakka tokko irratti bugurii yookaan bugujjii jedhamu beekama. Aknee vulgaaris kan jedhamu kanarratti barnoota gabaabaa fi baay'ee murteessaa ta'een qabadhee jira. Hanga dhumaatti hordofaa. Finnisni dhibee gogaa keessaa tokko ta'ee yeroo boolli hundee rifeensaa wantoota akka seelota gogaa du'anii fi dhangala'aa akka zayitaa qaamni oomishuun cufachuun kan uumamudha. Dhangala'aa akka zayitaa seebam jedhamu kan qaamni namaa oomishu isaa fi seelota gogaa du'aniin kan kana fakkaataniin boolli hundee rifeensaa yeroo cufatu kan uumamudha jechuudha. Bifa adda addaa qaba. Nama biraa biratti garaagarummaa hedduu jira. Whiteheads, blackheads, pimples kan jedhaman jiru gosa adda addaa jira jechuudha. Finnisi kan jedhamu kun. Kanaaf bocni isaa yookaan bifni isaa nama tokko nama biraa biratti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Finnisni nama umurii kamii irratti mul'achuu kan danda'u haa ta'uyyuu malee umurii saafelummaa yookaan umurii dargaggummaa irratti caalmaan mul'ata. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan kun egaa kun daa'ima umurii ji'a 3tti finnisa godhatedha jechuudha. So nama umurii kamii affeekti gochuu danda'a? Haa ta'u malee umurii dargaggummaa irratti caalmaan baay'ata akkuma hundumti keenya beeknu. Finnisni dhibee guddaa fiduu baatullee xiinsammuu kan miidhuu fi akkasumas immoo bareedina fuulaa irratti dhiibbaa kan qabudha. Miidhaa xiinsammuu fi bareedina fuulaa jijjiiruun dabalatas erga wanti kun badee booda darbee bakki isaa xiqqoo gurraacha'ee yookaan xiqqoo addaatee hafuu mala. Akkaataa gosa isaa irratti hundaa'uudhaan yookaan xiqqoo gurraacha'ee yookaan xiqqoo addaatee turuu mala jechuudha erga wanti kun badee. Kanaafuu gogaa irratti xabaasaa wayii yookaan boca bifa wayii kaa'ee darba jechuudha. Kun egaa nama hedduu biratti miti nama muraasa biratti. Namni tokko akka dhibee kana godhatuuf wantoonni saaxilan maali? Eenyu faatu dhibee kanaan qabamuu danda'a kan jedhuufi kan jalqabaa qaamni dhangala'aa akka zayitaa yookaan seebam kan jedhamu kana hedduminaan oomisha yoo ta'e namoonni akkasii dhibee kanaaf carraan qabamuu isaanii ol ka'aadha. Namoonni qaamni isaanii dhangala'aa seebam jedhamu kana hedduminaan oomishu carraasaan aknee godhachuu, carraasaan finnisa godhachuu kanneen kaan dura ol ka'aadha jechuudha. Excess oil or excess sebum production. Garbiraan boolli hundee rifeensaa seelii gogaa du'ee fi zayita kanaan cufachuu yoo jiraate. Hair follicles clogged by oil and dead skin cells. Isaa adda addaadhaan yoo cufateera ta'e kun uumamuu danda'a. Akkasumas immoo baakteeriyaa P. acne kan jedhamu baakteeriyaan kana fidu jira. So kana keessatti zayitni seebam jedhamu cufachuun boolla rifeensaa baakteeriyaan akkasumas immoo madaa'uun yookaan infilaameeshinii sababa baakteeriyaa kanaa dhufu gahee mataasaa taphata jechuudha. Kanaaf wantoota adda addaatti bakka tokkotti walitti dhufeetti kan isaan finnisa uumuu danda'an. Ka'umsi wanta kanaa baakteeriyaa qofas miti baay'achuu dhangala'aa seebam yookaan zayita seebam jedhamu kanaas miti madaa'uu qofas miti wantoota kanatti bakka tokkotti dhufeeti dhibee kana kenna jechuudha. Finnisni yeroo hedduu fuula irratti haa mul'atu iyyuu malee darbee laphee irratti dugda gara olii irratti akkasumas immoo qoree irratti illee ba'uu ni danda'a. Haa ta'u malee yeroo hedduu garuu namoota hedduu biratti fuulaa fi hadda irratti kan inni caalmaan mul'atu. Sababni isaas naannoo kana jechuunis naannoo fuula, laphee, dugda, qolee gara olii xannachi zayitii kan oomishu, xannachi seebam oomishu hedduminaan waan jiraatuufidha kan inni bakka kanatti baay'atu. Hundeen rifeensaa immoo xannachoota kanatti gad qabatee jira waan ta'eef fuularra amma rifeensi jiraachuu baatuyyuu ijaan arguu baannuyyuu hundeen isaa jira, boolli isaa jira, boolli rifeensaa sana immoo xannacha seebam jedhamutti qabatee jira. Kun immoo egaa sababa kanaafidha jechuudha kan inni fuularratti baay'inaan mul'atu. Yoo boolli hundee rifeensaan cufate fiixeen isaa adii ta'a. Yoo tootaali bilookdi ta'ee jira ta'e jechuudha hundeen rifeensaa. Yoo immoo keessi isaa cufatee bakkeen isaa immoo hin cufanne ta'e fiixeen isaa kan gogaa wajjin wal qabsiisu kan bakkee waliin wal qunnamsiisu hin cufanne yoo ta'e fiixeen isaa gurraacha ta'a. Blackhead acne jedhama inni kun. The follicle wall might plug and produce a whitehead or the plug may open to the surface and darken and cause blackhead. Guutummaatti cufatee hanga bakkeetti cufatee yeroo ta'e adii ta'a. Keessa isaa qofni cufatee bakkeen immoo hin cufanne yoo ta'e
gurraacha ta'a jechuudha. Fiixeen isaa yookaan kan bakkeetti ol ka'ee ijaan mul'atu sun. Kanaaf halluun isaallee garaagarummaa qaba jechuudha. Nam tokko biratti fiixeen isaa gurraacha'uu danda'a, tokko biratti immoo addaachuu danda'a. Kana malees immoo gosoonni biraas hedduun jiru. Wantoonni gurguddoon akka wanti kun jalqabu yookaan akka wanti kun yoo jalqabe immoo akka itti cimu taasisan keessaa kan beekaman kan jalqabaa jijjiiramuu hormooniidha. Umurii dargaggummaatti wanti kun hin baay'ata jenneerra. Kunis egaa sababa mataa isaa qaba. Umurii dargaggummaatti jijjiiramni hormoonii dhufu akka dhangala'aan bifa zayitii qabu yookaan seebam jedhamu sun akka dabalu taasisuun dhibee kana cimsuu mala. Umurii dargaggummaatti ijoollee dhiiraas haa ta'u dubartoota bira hormooniin androojiin jedhamu ni dabala qaama keessatti. Hormooniin androojiin jedhamu kun immoo akka zayitni seebam jedhamu kun oomishamu taasisa. Zayitni kun immoo yeroo baay'atu dhibee kana fida jenneerra. Kanaaf umurii kanatti kan inni baay'atu sababa jijjiirama hormoonii yeroo dargaggummaa dhufudha. Garbiraan qorichoota tokkodha. Qorichooti kanneen akka kortikosteroid, testosteroon, liitiyeem kanneen jedhaman kun amala wanti kun akka cimu taasisuu fiduu qabu jechuudha. Sababni isaas hormoonii androojiin jedhamu kana achirraa oomishamuu danda'a waan ta'eef wanti kun itti cimuu danda'a jechuudha. Namoota dhibee kana qaban yoo wantoota akkasii fudhatan. Akkasumas immoo nyaanni tokko kan kaarboohayidireetii hedduu qaban kanneen akka daabboo, chiipsii fi kan kana fakkaatan kana fidu tun ta'in nama kana fidu nama kana qabu itti cimsuu danda'u. Yoo qabu ta'e itti cimsa malee hin fidu miti nama kana hin qabne irratti hin fidan. Haa ta'u malee kana qabaannaan garuu kaarboohayidireetii hedduu kanneen qaban itti cimsuu danda'u jechuudha dhibee sun akka inni baay'atee yookaan gurguddatee mul'atu taasisuu danda'u. Garbiraan immoo istirees dhiphina sammuu. Namoonni jireenya keessatti istirees ta'an dhiphina sammuu qabaatan finnisa akka itti baay'atu ta'a. Dhiphinni sammuu finnisa hin fidu. Garuu duraan namni sun finnisa qabataanan akka finnisni sun itti cimu taasisa. Kun egaa qorannoon kan agarsiisu jechuudha. Dhiphinnii fi nyaanni finnisa fiduu baatuyyuu kanneen duraan finnisa qaban akka itti cimu taasisa. Akka inni baay'atee gurguddatee heddummatee mul'atu taasisa jechuudha. Hubannoo dogoggoraa finnisa ilaalchisee namoota tokko yookaan hawaasa tokko biratti mul'atu yoo ilaalle namoonni tokko nyaanni mimmi'aawoo kan akka chokkoleetii nyaachuun finnisa fidu jedhu. Haa ta'u malee kun yaada dogoggoraadha sirrii miti jechuudha. Bakka tokkotti immoo finnisni sababa qulqullina fuulaa eeggachuu dhabuudhaan dhufa kan jedhan jiru. Haa ta'u malee kunis dogoggoraadha. Sirriitti qulqullina eeggannaan hin dhufin hafa miti kun. Sirumaa baay'ee saamunaa baay'ee urgaa'oo ta'an saamunaa keemikaala adda addaa qaban hin baay'isanii dhiqachuun wanta kana danda'u cimsuu danda'u malee hin ittisan. Kanaaf finnisni sababa qulqulluu fuula ofii dhiqachuu dhabuudhaan yookaan qulqulleessuu dhabuudhaan dhufa miti. Kun dogoggoradha jechuudha. Gara biraan immoo dibata. Namoonni tokko dibata yookaan kosmootiksii dibachuutu fida jedhu. Haa ta'u malee kunis dogoggoradha jechuudha. Mee gara furmaataatti yoo deebine maal gochuu qabu namoonni dhibee kana qaban kan jedhutti yoo deebine gosa lamatti qoonnaa. Furmaata manumatti maal gochuu danda'u kan qorannoon agarsiise akkasumas immoo mana yaalaa deemanii maal argachuu danda'u kan jedhudha. Mee manumatti maal gochuu danda'u kan yoo jennee ilaalle finnisni karaa yaala ammayyaadhaan qoricha adda addaa kan qabu ta'eyyuu dabalataanis wantoota garaagaraa manumatti ofumaan namoonni finnisa qaban taasisuun amma ta'e dhibee finnisaa ofirraa hir'isuu yookaan fooyyessuu danda'an kan qorannoon tokko mirkaneessan kan jalqabaa dammadha. Damma fuulatti dibachuun guyyaa guyyaatti hanga torbanitti guyyaa 3 hanga 5tti fuulatti erga dibatanii booda daqiiqa 30 booda yoo bishaan ho'aan dhiqatan baay'ee fooyyessa jedha dhibee kana. Kun egaa qorannoodhaan kan mirkanaa'edha. Fuula erga sirriitti dhiqatanii booda damma fuula ofiitti dibatu sanaa booda immoo daqiiqaa 30 tursiisanii ofirraa deebisanii dhiqatu jechuudha. Kun baay'ee akka fooyyessu qorannoon agarsiisa. Gara biraan wayiniidha. Keessumaa qola wayinii keemikaala farra baakteeriyaa piyaaknee jedhamu kan wanta kana fiduu keessatti gahee mataa isaa taphatu keemikaala kana ajjeesu waan qabuuf kana balleessu waan qabuuf ni fooyyessa jedhama. Gara biraan itittuu aannaniidha. Itittuu aannanii nyaachuus haa ta'u dibachuun wantoota akka gogaan fayyummaa isaa eeggatee turuuf gargaaran qaba. Dabalataanis immoo baakteeriyaa piyaaknee jedhamu kana akka inni fuula irratti waliin horre taasisa. Sababni isaas proobaayotiksii amala akkasii qaba. Amala baakteeriyaan waliin jiraachuun kanneen hamoo ta'an kanneen miidhaa fidan akka isaan hin guddanne taasisuu waan qabaniif isaan keessaa immoo tokko piyaaknee waan ta'eef kana nurraa ittisuu danda'a jechuudha hanga ta'e. Gara biraan irdii daakuu shumburaa fi loomii waliin makuun daakuu shumburaa fallaana tokko yookaan maankiyaa tokkoo fi daakuu irdii walakkaa fallaanaa bishaan xiqqoo waliin makuun
walakkaa loomiitti cuunfuun fuulatti dibachuun daqiiqaa 15 booda bishaan qorraan dhiqachuun guyyaa guyyaatti yoo danda'ame wanti kun akka dafee isaanirraa badu taasisa kan jedhan qorannoota agarsiisa kan. Wantoonni kun egaa kan maatiin manatti gochuu danda'anidha. Gara yaala ammayyaatti immoo yoo deebine karaa mana yaalaadhaa jechuudha. Yaalli dhibee kanaa kan yeroo fudhatuu fi jijjiirama xiqqoo arguuf turtii naannoo ji'a tokko fi hanga torbee ja'a kan barbaadudha. Akkasumas immoo guutummaatti baduudhaaf hanga ji'oota hedduu hanga waggaallee fudhachuu danda'a jechuudha. Karaa yaala mana yaalaa yookaan yaala ammayyaadhaan. Yaalli ammayyaa kun immoo wantoota akkamii of keessaa qabu jenne wantoonni finnisaaf kennaman kan oomisha zayitii seebam jedhamu hir'isuu fi akkasumas immoo baakteeriyaa kana fiduun beekamu kan pi'aakne jedhamu qoricha farra baakteeriyaa kanaa ta'e fudhachuudha. Isaan keessaa gurguddoon kan jalqabaa dibata vaayitaamin A qabu kan reetinoids jedhamuun beekaman akkaataa ajaja ogeessa fayyaan kennameen fuulatti dibachuudha. Garbiraan immoo qorichoota farra baakteeriyaa pi'aakne kanaaf ta'an akka ajaja ogeessa fayyaan kennameen fudhachuudha. Dabalataanis kanneen ulfa ittisuu barbaadaniifis mucaa godhachuun barbaadan ulfa ittisuu barbaadu. Dabalataanis immoo fuula irratti finnisni ba'eera yoo ta'e OCP yookaan qorichi ulfa ittisu kan liqimsaa suni lamaan saafuu ni fayyada. Lamaan saafuu akka furmaataa ta'a jechuudha. Qorichoota hormoonii androojin jedhaman qaama keessaa hir'isuun gargaaran kanneen akka spironolactone kanaafis agatee ni fayyadu. Hormooniin androojin qaama keessa baay'achuun kanaaf sababa jenneerra. Hormoonii kana immoo kanneen hir'isan qorichoonni tokko tokko wanta kan hir'isuufis ni fayyadu jechuudha. Kanaafuu yaala ammayyaadhaan tokkoffaa keemikaala zayitii fakkaatu sana kan seebam jedhamu hir'isuudha. Lammaffaan baakteeriyaa kana fiduu keessatti gahee taphatu farra baakteeriyaa qoricha kennuudha. Sadaffaan immoo hormoonii androojinii kun qaama keessa baay'achuun kana fida waan ta'eef sana hir'isuudha jechuudha. Akka waliigalaatti egaa finnisa qabadhee kan hin dhiyaadhe waa'ee hubannoo maatiif barbaachisu ilaalchisee kanumadha. Waan hordoftaniif hedduu galatooma. Gaaffiif yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.